liinaan gowwaa miti. Tamaam wanni sii galuu qabu liinaan gowwaa miti. An silaaluuf indila san taa'u jira saniifuu ammaan tana akka ati shaaraarra baatu si godhuudhaaf liinaan qophiidha. Amma yeroo ammaan tanatti baate gama Abdallaa fi Yuusuf deemti jechuudha liinaan. Saniifuu keeriyaatiyyaa ifeegii. Liinaan ta durii miti. Liinaan ta duraan si cinaa dhaabbattee agadiyoo tana si gargaartee akka horii uumaan beeynetti ati dachiin qotu jirtu sanii miti. Liinaan gama isheetirraa gara galtee jirti. Ati jireenya namaa balleessuu fi jiruu namaa balleessuudhaan beekamta. Saniifuu keeriyaatiyyaa baay. Hagaan dhufee jireenya kee balleessutti baay. Sumeeyyaatiyyaa fi Abdallaa kiyya dhufaan jiraa jechuudha. Amma karaan jiraa. Amma baalxoo haadheetiin. Amma manaa bahuu deemaa saniifuu nafaana turaadhaan isiniin jaa daawwattoota kiyya isinilleen garuu dhiifama gurguddaa akkanaaf gootaniin isin gaafata. Mana isaanii bira dhiyaadheetiin jira jechuudha. Amma mana Sumeeyyaa fa'aa gaheetiin jira. Hagaan ol seenee mana Sumeeyyaa fa'aa dhaqee anaa fi Sumeeyyaa gammachuu teenya anaa fi abbaa mana kiyyaa Abdallaadhaas gammachuu teenya isin garsiisutti nagee annaa jiraadhaan isiniin jaa daawwattoota kiyya inshaallah. An gama Sumeeyyaatii fi gama Abdallaa deebi'eetiin jira. Nageennaaf jiraadhaadha. Isaan bira dhiyaadhee waan hin jiruuf hagaan isaan bira seenee viidiyoo gammachuudha. Sumeeyyaa wajjin Abdallaa wajjin jireenya bareedaa itti fufutti isinilleen gadda keessanii fi maraatuu teessan itti fufaan isiniin jaa Khayriyaa fi Yuusuf hedduu nama rifachiistan miskiina wallahi abbaan fadhe isin cinaa dhaabbatee isin gargaaruufis humna hin qabu. Ittillee malu abbicha isin gargaarra jee isin cinaa dhaabbate akka jireenyi isaa baduu fi akka lubbuun isaa galaafamtu beeka nageetti. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jira jirtu isin jennaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa salaamtaan tijetan onni irraa kaatee bakka jirtan maratti isin haada qabduun isiniin jaa. Eegaa kabajamtoota daawwattoota kiyyaa khalaas Sumeeyyaa fi Abdallaa fi dhaamsa dhaamuu deema. Amma kunno manarraa bahuufiin deemaa jechuudha. Sumeeyyaa fi Abdallaan akka naquba qabaatanii akka karan nammiinee itti himaadhaa dalayduu teessan yookiin haarisa keessanitti itti himaadhaa liinaan gama keenya deebitee jirti. Yoo karatti arkitan gama Yuusuf jirti jettanii akka himmiine narraa itti hima. Gama Yuusuf jirti jettanii akka himmiine jaati narraa itti hima. Amma kunno ani zaa ammaa tanattiin karaa mana keessanii karaa yookiin iddoo isin jirtanii dhufuuf deema jechuudha. Saniifuu daawwattoota kiyyaa inshaallah ammaan dhufaa jechuudha. Ammaan isin bira gaha khalaas karatti jechuudha. Sumeeyyaa fi Abdallaan akka naquba qabaatanii akka Khaliinaan gama Yuusuf jirtii jedhanii waraanni keessan yookiin dalayduun teessan nammiine narraa itti himaadhaa dhufuttiin jira. Amma manaa hin bahu deemaa jechuudha. Baalxoo qofa uffadheetiin manaa bahaa isiniifiin bilbilaa bakkaan gahe isiniin dubbisaa jechuudha. Karaan gahe isiniin dubbisaa akka bilbila na jalaa kaaftu Sumeeyyaa atilleen abdiin sirraa qabaa jechuudha. Akka liinaan gama keessan deebitees hubadhaatii akka dalayduun teessan nammiine dafaatii if dura bilbilaadhaa bakka meeqa waan jiraniif liinaan gama keenya deebitee jirtii gama Yuusufii fi gama Khayriyaati jettanii akka nu jalaa himmiinee ja'aati dafaadhaa itti himaa jechuudha. Ani amma zaa ammaan tanaa tana keessatti galgala jechuudha. Waqtiini amma makriiba booda wanni halkan deemeef waraanni keessan osoo isin quban qabne akkuma duraanii liinaan Khayriyaa fa'aa wajjin jirtii jedhee namiidhus ni danda'a naqabuus ni danda'a. Akkaan gama keessan ta'e hadaraa if dura dafaa bilbilaa itti himaadhaa dhufuttiin jiraa karaarraan jiraa jechuudha. Amma manaa bahee gama keessan dhufee isinii wajjin dhaabbadhee gargaarsa keessan tahee abbaa isin barbaaddanii fi nama isin barbaaddanitti akkaan dhaqu abdiin firraa qabaa jechuudha. Amma yeroo ammaa tanattiin bahee isin bira dhufaa jechuudha. Khayriyaa fi Yuusuf isinirraa dhumattee jirti. Isinii nama isin cinaa dhaabbatu hin qabne Khayriyaa fi Yuusuf isinirraa dhumattee jirti. Liinaan gama isaanii deebinaan kalaas lubbuu teessan bakka geessitan laalladhaadha. Goda keessan laalladhaan isiniin jaa maaliif jennaan lukkuun osoo haatu ablee hin qaltu baafattee jaanii. Khayriyaalleen akkasumatti osoo deemtu anaan walafaan buute waraabeessaan jechuudha. Waraabeessa ka bakka ati barbaaddetti bakka ati jirtutti dhufee dhiiga keessi xurunfatu qeereensa jechuudha. Dhiiga namaa dhugu
sanii walafaan dhuftee jirtaa jechuudha. Saniifuu khayriyaati yesirraa dhumattee jirti. Obboleessa kee dhabdee jechuudha. Ammaan tana Yuusuf isaaf bochu ka isaa jettee maraattu kana dhabdee jirtaa khayriyaatiyya. Nagatti jiruun addunyaa haga xiqqaadha. Ani jiruu addunyaa haga xiqqaadha ogguun joo lubbuu ta'e dhabamsiisuuf osoo hin taane lubbuu ta'e maraachee osoo namni hundi si arku akka ati peestaala lafarraa guurtu si godhuu fi khayriyaatiyya. Wanta akkan sodaatin liinaan gowwaa miti. Tamaam wanni sii galuu qabu liinaan gowwaa miti. An silaaluuf hin dila san taa'u jira. Saniifuu ammaan tana akka ati shaaraarra baatu si godhuudhaaf liinaan qophiidha. Amma yeroo ammaan tanatti baate gama Abdallaa fi Yuusuf deemuuf deemti jechuudha liinaan. Saniifuu khayriyaatiyyaa ifeegii. Liinaan ta durii miti. Liinaan ta duraan si cinaa dhaabbattee agadiyoo tana si gargaartee akka horii uumaan beeynetti ati dachiin qotu jirtu sanii miti. Liinaan gama keetirraa gara galtee jirti. Ati jireenya namaa balleessuu fi jiruu namaa balleessuudhaan beekamta. Saniifuu khayriyaatiyya baay. Hagaan dhufee jireenya kee balleessutti baay. Sumeeyyaatiyyaa fi Abdallaa kiyya dhufaan jiraa jechuudha. Amma karaan jiraa. Amma baalxoo haadheetiin amma manaa bahuu deemaa. Saniifuu nafaana turaadhaan isiniin jaa daawwattoota kiyya isinilleen garuu dhiifama gurguddaa akkanaaf gootaniin isin gaafadha. An kana booda Yuusufii fi khayriyaa birallee akkaan hin dhaabbanne viidiyoo tiyyanii agartan jeetiin yaada. Isaan cinaa hin dhaabbadhu karaa sirbi toleen deemaa jechuudha. Maaliifi garana toleen deemaa karaa fadhiin tiyana gooteen deemaa. Abbaa barbaade wajjin jiraachuudhaaf mirgaan qabaa jechuudha. Abbaa barbaade miidhuudhaafis mirgaan qabaa. Miidhamuufillee dantaa ittiin qabu. Saniifuu jireenya khayriyaa fi Yuusuf balleessuufin deemaa jira. Amma baalxoo uffadheetiin manarraa amma bahaa jechuudha. Akkas jechuudha. Kunnoo dukkana keessa baheetiin jira. Daawwattoota kiyya kunnoo amma waan hin godhu deemu qofa hagaan fixetti nafaana turaan isiniin jaa. Amma hulaa manaa gabbaheetiin jira. Akka tasaa tahee kunnoo hulaa manaa cufee deemeetiin jira jechuudha. Maaliif jennaan Sumeeyyaatiyya kunnoo akkaan gama kee dhufuuf naaf hayyamtee waan jirtuuf gama kee baheetiin jira. Kunnoo baalxoo uffadhee dhufaatiin jira jechuudha. Akka na'ee dukkana quba qabaatu kunnoo amma deemuttiin jira. Shaaraarra bahuttiin jira. Akka nammiinee akka uummanni gama keetii nammiineen sinjaa si wajjin jiraachuudhaaf qophiidha. Khayriyaa fi Yuusuf. Khayriyaa fi Yuusuf kunnoo deemeetiin jira jechuudha. Nageettiin isiniin jaa gama kiyyaan akka feetantaa akka barbaaddan tahaadhaan isiniin jaa kunnoo liifa magaalaa Sumeeyyaatiyyaa kunnoo karaa deemuttiin jira jechuudha. Lafti dukkana keessaan jira hin mul'atu daawwattoota kiyya. Maaliif jennaan waan hin dukkana keessa deemu jiruuf sirriitti hin mul'atu. Karaa Sumeeyyaatiin deemu jira jechuudha. Anaa fi Sumeeyyaan kana booda qophiidhaan wajji jiraannee abbaa feene miinee abbaa feene qixaaxuudhaaf kan wal qabannee wajjin deemu jirru. Kunnoo halkaniiniin karaa deemu jira dukkana keessaa fi akka namni nan agarrattiin dukkana keessa deemu jira jechuudha. Sumeeyyaa bakka ati naa wassafte bakka ati kootu naan jette achittiin deemu jira jechuudha. Akkuma ati reefu giseen bilbilaan si dubbisu bakka akkanaa kootu naan jette bakka sani deemuufiin baasa koruudhaaf deemu jira jechuudha. Kunnoo amma karaan deemu jira. Kabajamtoota daawwattoota kiyya namni akkaaniin gama mujrimummaa kana deebi'u na godhe khayriyaadha jechuudha. Jaaladde osoo hin taane khayriyaadhaatu akkaan kara mujrimummaa kana deebi'u na godhe. Saniifuu dukkana keessa waan hin deemu jiruuf hedduun mul'adhu. Hagaduma qophii teenyaatti akka nafaana turtanii liinaan maal godhuu deemtii? Ayyee liinaan maal godhuu deemtii? Maaliif dukkana keessa deemtii jechuun keessan hin oolu. Liinaa wanni dukkana keessa oofee wanni akka isiin dukkana keessa deemtu godhe jechuudha. Gama mujrimummaa deebi'uu fi gama Abdallaa fi gama Sumeeyyaa deebi'uu fi Sumeeyyaa akka nan daganne akka ogguun dhufe nammiine adaraa Rabbi si dhiifadheetiin jira. Ani gama kee deebi'ee waan hin jiruuf akka nammiine akka nan xuuyneen siin jaa. Maaliif jennaan haalli yeroo akkuma fedhe nama godha.
jaaladheetii miti jechuudha. Kaniin gama Yuusuf deebi'e dhiifama naaf godhii dogongora kiyyaatu gama Yuusuf na deebise jechuudha. Dhiifama guddaa akka naaf gootuun si gaafadha. Wallaahi Sumeeyyaa teenya gaa kalannee akka fadhe nama godha. Abdalletti illee himii Abdallaan gizee na arke hisu karaawaa jechuudha. Namiidhu barbaada itti himii liinaan gama keenya deebitee jirti. Akka ittiin dubbannee jiiniiti. Abdallatti illee himii dhaamsa kanaan qabaa. Wanni inni dura akkasii waywaadhuuf Abdallaa yoon arkin ajjeesuudhaaf yaadaa jechuudha. Sumeeyyaa akka Abdallaan nammiine akka Abdallaan nan xuyne akkanarraa itti himtuun siinjaa karaa mana keessanii dhiyaadheetiin jira jechuudha. Daawwattoota kiyya mana Sumeeyyaa faadha dhiyaadheetiin jira. Liinaan maaliif gama Sumeeyyaa deebite? Maaliif Sumeeyyaa wajjin jiraatti yoo jettan wanni gama Sumeeyyaa na deebise gaa akkuma beektan sanii waan biraa osoo hin taane isinii himeetiin dur jira irra deebi'ee waan isinii himuu miti jechuudha. Dhiifama guddaa naaf godhaadha. Akka dhiifama naaf gootaniin isin gaafadha daawwattoota kiyyaa. Wallaahi jaaladhee osoo hin taane dirqama garuu dirqama osoo hin taane dirqama hoggaan juga waan Sumeeyyaa fi Abdallaan dirqamaan gama isaanii na deebisanii miti. Anumaatu jaalatee gama Sumeeyyaa fi Abdallaa deebi'ee jechuudha. Isaanii wajji jiraachuudhaan barbaada. Jireenyi isaanii wajji malee akka tokkotti naafis hin mijaa'u naafis hin ta'u jechuudha. Saniifin dukkana keessa deemee yoo akka tasaa amma isaanii wajjin jiraadhe malee akka tasaa ta'ee Yuusuf gaafa fayyee anumaa'u deebi'ee hin dhiisuu jechuudha. Yuusuf atilleen viidiyoo tana ni agarta jeetii yaada gaafa fayyite gaafa tokko ni fayyite jeetii yaada atis gaafas yoo garte maaliif liina akkana taataa yoo naan jette bagaan tahee ani ammallee akka atin fayyinee fi akka obboleettiin ta'e maraattee shaaraarra deemtu godhuudhaafin bahee jechuudha. Keeriya akkuma beeynu sani akka maraattee shaaraarra cayitu si godhuuf kaniin halkan kanaan laffa'ee deemu jira. Ati ta ilmootiyyaaf hin rifatin ilmootiyyaaf hin nayin deemtee dawaa naaf fiddu malee eessatti deemta liina dawaa naaf fidi yookiin sheeka akkasii fidu naa godhi naan jette akka intal baran dawaa sii godhuudhaaf biyyaan baane dawaa sii godhee obboleessa kee fayyisuufi miti jireenya kiyya bareedaa jiraachuuf dantaa keessaniif duraanis na gargaartanii hoottaa na gargaara mujirima narraa dhoorkaa isiniin hin jenne baran dantaa keessanii fi jireenya keessan balleessitan na wajjin yaatanii anaaf balleessaa isiniin jee dhimma mataa keessaniitiif balleessitanii dantaa keessanii siif obboleessi keetilleen gaafa sanna cinaa dhaabbattanii jechuudha. Inaan koottaa nama narraa dhoorkaadhaa koottaa na wajjin jiraadhaadhaa jettee isinii yaammannee jechuudha. Yeroo duraatis ifiif dhuftanii akka tiiticha mara kalixeetti mara kalixanii lubbuu teessan galaafattan jechuudha. Akkuma lubbuu teessan galaafattanitti ammallee if hayyisaadhaa if wallaanaadhaa jireenya keessan bareedaa akka duraanii deebi'aa jechuudha. Dantaa keessanii dhimma mataa keessanii saniifuu bakkaan dhaabbadhee isin yaasoo jiru kanarraa deemee jechuudha. Daawwattoota kiyya mana isaanii bira dhiyaadheetiin jira jechuudha. Amma mana Sumeeyyaa fa'aa gaheetiin jira. Hagaan ol seenee mana Sumeeyyaa fa'aa dhaqee anaa fi Sumeeyyaa gammachuu teenya anaa fi abbaa mana kiyyaa Abdallaadhaas gammachuu teenya isin garsiisutti nagee annaa jiraadhaan isin jaa daawwattoota kiyyaa inshaallah. An gama Sumeeyyaatii fi gama Abdallaa deebi'eetiin jira. Nagee annaaf jiraadhaadha. Isaan bira dhiyaadhee waan hin jiruuf hagaan isaan bira seenee viidiyoo gammachuudha. Sumeeyyaa wajjin Abdallaa wajjin jireenya bareedaa itti fufutti isinilleen gadda keessanii fi maraatuu teessan itti fufaan isiniin jaa Khayriyaa fi Yuusuf hedduu nama rifachiistan miskiina wallaahi abbaan fadhe isin cinaa dhaabbatee isin gargaaruufis humna hin qabu ittillee malu abbicha isin gargaarra jee isin cinaa dhaabbatee akka jireenyi isaa baduu fi akka lubbuun isaa galaafamtu beeka nageetti.